karaan jannata nama geessu karaa dubra warra shawaa malee hin jiru. Mucaa kana waan fayyaa qabu seetanii misan. Mee dhaggeeffadha waan inni jedhu. Mucaan fayyaan qabu dhugaa isiniin jedha amma. Wallaahi mucaan amma itti dhaabate. Dhugaa isiniin jedha. Mucaa maraachitan bes mucaa wayaa darbe. Isinit akkana godhe ammoo Oromoo. Mucaan amma salaata isaa keessatti illee waan inni jedhee salaatu ni beeytani. Usallii farda salaatu lilbooniyyee miliyeena rakaatiin aadaa mustabilal qilbati lilbooniyyee intala warra shawaadhaa radiyallaahu anhu booniyyee akubar jedhee salaata mucaan wallahi. Namni fayyaa seebar asirratti tiktook hin hojjettan ijoollee wallahi rabbi booda rabbi isin gaafatuun hin oolu. Dhugaa isiniin jedha. Mucaan amma dhatti dhaabate. Mee dhaggeeffadhaa waan inni haasaa jiru waan jedhaa. Amma mucaa kana amma namni mucaa kana akkana godhee dhugaa rabbii dubbachuuf darasaa wawwituu akkana godhe. Yoo mucaa kana wanti tokko irra geettee darasaan itti gaafatamtan. Dhugaa isiniin jedha isin tuttiyyee safuu maanii mucaa jaalalti qabdee macheessite. Haga sirrallee macheessitanii maraachitanii jechuudha. Isin tutti gaafatamu mucaa kana. Sheekaa roobeetirraa jalqabee. Ustaa sheekaa roobee biraan naagaa. Yoo mucaan kun maraate ustaa sheekaa roobeefaan viidiyoo irratti hojjetee maraache. Anta nama irratti hin hojjannan keessa hin jiru yoo inni maraate illee. An keessa hin jiru. Mee dhaggeeffadhaa viidiyoo waan inni haasa'u tokko tokkoon dhaggeeffadhaa mee. Isin ummata islaamaa jechuun ummata adawwiidha. Ummata diin irraa nama baqachiisu. Ummata rasuulli sallallahu alaihi wasallam ummata tokko dhufa warra diin irraa nama baqachiisu jiru. Ummata sani gara kiristaanummaatitti yoo itti deebine irra wayyaadha nuti. Wallahi summa wallahi. Ada ummata kanaatiin adda warra islaamummaa himatu kanaatirra dhufuu gabbaruu yoo jira dhagaa karaan jannata nama geessu karaa dubra warra shawaa malee hin jiru. Karaan jannata nama geessu karaa dubra warra shawaa malee hin jiru. Darasaan hin beeytu, darasaan jaalala hin beeytu jettee duraan arraqee taatee namni si fuudhee dhabamnaan. Amma miila kana akka warri nasaaraati Yesuus malee karaan jannataa jiru jedhan kaani mucaan bes innillee nama karaan jannata. Kan hiyyeeti jedha. Machii waan garaa qabdu haasofti jechuun dhageenye san. Mucaan nama waan garaa qabu haasaa. Mucaan darbee jira. Yaa Rabbi dhaabadhuuf yaa Allah. Yaa Rabbi dhaabis. Yaa Kaale. Ani hin kofalle. Yaa Rabbi dhaabis. Hamtuun kolfanii erga qiidanii jedhanii. Erga qiidna malee ani hin kofalle dhugaa. Garaa irraan kofalle. Dhugaa. Dhugaa isiniin jedhamu yaa Rabbi dhaabif yaa Allah. Shufeera dhaabif please. Shufeera mucaa kana dhaabi please billaa aleeka shufeera dhaabi mucaa kana.